jirtu hordoftoota keenya kun YouTube chaanaalii naaf malti miidiyaati. YouTube kana subscribe godhuun maatii keenya ta'a isin hin jenna. Har'amee seenaa injifannoo gootota Saambee waa muraasa gurra isin buusu. Rebelola utot rebelola dabe sadese gala dabe salubuiru utot gurguru lubu kiya gurgure bonjai gambulgure bonjai gambulgure gurrale jatu kaba gurre sakaba riwari elmatu anano mesakaba jijigati samale jini gurbarambatu jiksani lalamale urkoni rambatu Oromoon injifannoo Adawaa keessatti milkaa'ina akka qabu milkaa'ina injifannichaatiif aarsaa guddaa akka kanfalee fi Itoophiyaa har'aatiif bu'uura cimaa akka kaa'e ragaaleen seenaa ni ibsu. Seenaa kanaaf ragaa guddaa kan ta'e seenaa injifannoo dirree waraana Saambeetiin. Waraanni Itaaliin haloo Adawaa irratti injifatamte ba'uuf waggoottan 40 booda Itoophiyaa weeraruuf yaaltee irratti dirree waraana injifannoon akkuma Adawaa irratti argame garuu hin dubbatamneedha. Yeroon isaa Ebla 27 bara 1928 tti Itaaliin magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee qabachuuf yaaliiwwan garagaraa gochaa akka ture ragaaleen seenaa ni ibsu. Haa ta'u malee waraanni Itaalii haala inni hin eegneen mul'ata isaa fashaleesseera. Innis magaalaan guddoo biyyattii Finfinnee irraa gara magaalaa Goreetti darbuu isaati. Magaalaa Finfinnee qabachuuf sardamaa kan ture waraanni Itaalii magaalaan Goree Finfinnee irraa fageenya irratti akka argamtu magaalaa Goree qabachuufis dhamaatii guddaa akka barbaadu yoo dhaga'u abdii kutateen. Qondaaltonni waraana Itaalii abdii kutatanis waraana jeneraal Maaltaa jedhamuun hoogganamu karaa Jimmaatiin gara Goreetti ergu. Yeroo sanattuu waraanni Iluu Abbaa Boorirraa ka'ee Ogaadeenitti duulee ture. Waraana Ogaadeenitti duule keessaa kan qabsoo irratti wareegame akkuma jirutti ta'ee kan wareegamarraa hafe waraanni kumni 20 gara Iluutti deebi'uun diinni magaalaa Goree akka hin qabanne loluu eegala jedhama. Waraanni jeneraal Maaltaan durfamus gara magaalaa Goreetti dhiyaata. Mootii Haayila Sillaasee bakka bu'uun Goree bulchaa kan ture Walda Tsaadiq waraanni Itaalii karaa kibbaatiin cabsee Goree akka hin galle akka ittisuuf hooggantoota isaanii gara Saambeetti ergu. Jeneraal Maaltaanis garee waraanaa tokko karaa Allee fi karaa Hadiyaatiin dirree waraanaa Saambeetti ergu. Barreeffama keenyaaf injifannoo dirree waraana Saambeef ka'umsaa kan taate Saambeen godina Iluu Abbaa Boor aanaa Allee magaalaa Goree irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 17 fagaattee argamti. Waraanni faashistii Itaalii karaa kibbaatiin magaalaa Goree qabachuuf gootota Itoophiyaa waliin waraana eegala. Gidduuttis nama Giraazmaach Dhaabaa Qambuu jedhaman booji'a. Gara magaalaa Goreetti fiduun walakkaa magaalattiitti fannisuun namoonni kaan isaan ilaalanii akka harka kennan doorsisu. Isaan boodas Giraazmaach Dhaabaa Qambuu dhaabbiidhaan hidhamaa akka ta'an godhanii. Uummanni gocha Itaalii argee garuu harka kennuu irraa gootummaa caalutu itti dhagahame jedhama. Diinatti harka hin kenninu jechuun illee akka didan seenaan katabeera. Yeroo sana mootii Haayila Sillaaseen Ingilizitti baqatanii kan turan yoo ta'u uummannis gara masaraa mootii Haayila Sillaasee magaalaa Goree jiru deemuun Haayila Sillaaseetti bilbiluun ajaja addaa fudhachuu eegaleen. Mootiin Haayila Sillaasees biyya Ingilizii ta'anii bilbilaan ajaja dabarsuu eegalan jedhama. Waraanni fixa waraarii kabbadaa Waldeesiin hoogganamu karaa kibbaatiin hanga Teeppiitti akka waraanu gareen Dachaazmaach Gazzaanyiin hoogganamu immoo Gimirii kaasee gara kaabaatiin hanga Saambeetti akka waraanu ajaja kennu. Ajajaa fi waraana kanaanis waraanni Itaalii 300 gara Maashaatti baqachuu seenaan ni hima. Namni Abbaa Xaaloo jedhamanis kallattii Maashaa fi Goreetiin Itaaliitti karra cufu. Waraanni Itaalii Maashaatti baqates karaa Diiduutiin cabsee darbuun garee isaa birootti makame jedhama. Waraanni Itaalii kallattii Maashaa fi Goreetiin karaan cufamuu oduu dhagahe. Isaan booda naasuudhaan kallattii kibbaa irraa dhufuun Madfii fi Matariyaaziin karaa cufanii miira sodaatiin namicha karaa cufe eeggachuu eegalan jedhama.
seenaa saambee isinitti himuu jirra. Lixa Itoophiyaa kan ture waraanni Yexiqur Ambassaa jedhamu yeroo dheeraadhaaf diina waliin falmaa akka ture ragaaleen ni ibsu. Keessumattuu koonyaa Yeqdiidhaa fi Gimaraa jedhamutti ji'a 7 guutuu diinni gara goreetti akka hin dabarre meeshaa waraanaa Ingilizotaan deeggaramanii ittisaa turaniiru jedhama. Isaan booda Itaalii irratti waraana cimaa banuun diina mancaasuun gootota Dachaajmaach Kabbadaa Waldeesiin hoogganamutti akka makaman ragaaleen ni ibsu. Waraanni kun ajajaa itti aanaa waraanaa Shaambal Waldees Bullukkootiin hoogganama. Naannoo magaalaa Goree erga bilisa baasanii booda alaabaa Itoophiyaa bakka hedduutti fannisanii bilisummaa koonyaa Goree ibsaniiru jedhama. Yeroo kanatti waraanni Itaalii baataloonii 12 ta'an dhuma daangaa biyyattii jiran hundumtuu karaa kibbaa Galabii fi Gimaraan gara magaalaa Goreetti dhufuuf karoorsu. Odeeffannoon kunis waraana gootota Itoophiyaa akka qaqqabe seenaan ni dubbatama. Uummanni naannoo Saambees gootota Itoophiyaa waliin ta'uun akka waraanni Itaalii Goreetti hin seenne gochuu akka eegalan seenaan barreesseera. Waraanni Shaambal Bullukkoon hoogganamus uummata naannoo waliin ta'uun karaa darbaa isaanii kan ta'e riqicha qabar meetira 90 dheeratu diigaa addaan akka kutaa turan yeroo sanatti ni dubbatama. Gootota Oromoo namoota naannoo Saambee gurmeessuun riqicha qabar addaan kutan keessaa obbo Zawdee Lamuu, Ayyaansoo Booka, Margoo Booka, Nageessoo Giiloo isaan muraasa. Loltoonni Itaaliis aariidhaan gaarreen Saambee irratti madfii fi matireezii dhukaasuu akka eegalantu dubbatama. Lollis Saambee irratti cimee itti fufeen karaa bahaatiin waraanni Waldees Bullukkoon hoogganamu, karaa kibbaatiin ammoo waraanni Beenchi Shaawon hoogganamu, karaa kaabaatiin waraanni Goree irratti argamu alaabaa biyyaalessaa qabachuun Itaalii gidduutti galchanii waraanuu akka eegalan ragaaleen seenaa ni himu. Uummannis tarkaanfii goototatti gammaduun walakkeessa magaalaa Goreetti alaabaa Itoophiyaa dhaabuun gammachuudhaan magaalaa keessa sirbaa deemuu eegala. Waxabajjii 27 bara 1933 naannoo magaalaa Goreetti dhiyaatee kan ture waraanni Itaalii harka kennachuu isaa adoolessa 4 bara 1933 waraana cimaa Itaalii irratti banameen madfiin 9, matireeziin 46 fi meeshaaleen waraanaa xixiqqaan 20 booji'amuu ragaaleen ni ibsu. Meeshaaleen booji'aman konkolaatatti fe'amee Finfinneetti ergamuun poolisii fi loltoota mootummaaf qoodamuun isaas ni himama. Waraana Itaalii 12,786 Saambee irratti lolaa turan keessaa 7,575 harka kennachuu fi booji'amuu ragaaleen ni ibsu. Itaaliin 5,000 ol ta'an immoo Saambee irratti wareegamaniiru. Kanneen Goree fi Baddalleetti booji'aman dabalate waliigalatti loltoonni 14,750 karaa Ambootiin gara Finfinneetti ergamuun isaaniis ni beekama. Gootota Oromoo waraana Saambee irratti hirmaachuun Xaaliyaanii fuuldura dhaabbachuun qabsaan keessa Zawdee Lamuu, Ayyaansoo Booka, Margoo Booka, Nageessoo Giiloo, Jaarsoo Abbaa Jiidaa, Margoo Faarsoo, Guutamaa Shorroo, Gobbuu Wayyeessaa, Qilxuu Raaboo, Tenneessoo Abbaa Diiduu warreen muraasa seenaan katabeera. Namoonni kaanis dawaa waraana Itaalii diiguuf barbadeessuun seenaa hojjechuun isaanii ni yaadatama. Bakki waraana Saambee itti gaggeeffame duraan magaalaa xiqqoo kan ture yoo ta'u yeroo ammaa garuu bosonaan marfameeti argama. Hordoftoota keenya seenaa Saambee irratti kan dubbisne irraa kan gurra isin buusne kana seenaa kanneen biroos odeeffannee yeroo biraa karaa YouTube chaanaalii Naaf Maltiimiidiyaadhaan isin biraan geenna. Isin ammoo subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Kanarraa kanuma. La fadula oh bulala bulala badala fadula tira kalte bulala badala fadula oh bulala bulala badala bulala badala fadula oh bulala bulala badala fadula hada gotati
lafa duula. Gurraa lafarraa lafa duula.